Gaarnee dan isiniin jecha akkuma gartee isinillee gartee du'aa naaf godhu turtan kanarraa immoo warreen gartee du'aa naaf gootan illee asumaan Oromootiyya baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha rakkoon tiyya rakkotee isin jeetiin abdii qaba akkuma nan gartee rakkadoonatti isinillee naa walirra kattan jeetiin yaada kanarraa immoo namni gartee jechuudha ilma dhiiraa tokko ta'e yookaan namni gartee obbolee isaa wajjin hin dhalatin hin jiru ammoo dhalaataatus obboleetii dhalaatee wajjin namni hin dhalatin hin jiru jeetii yaada kanarraa immoo namni kamuu jechuudha namni garaa jabaatu hin jiru yoo nama gartee jechuudha kophaa dhalate malee kanarraa asumaan Oromootiyya gartee akkuma isinillee agartan ummoinaan eega gartee halee asii nama natti argitee kaana gartee gabbee yookiin waabtee gabbeeni nama natti argitee namni jechuudha namni asitti nadhee jechuudhaan tumanii raamii kutanii. Ana immoo andiyyaa maali firraa isinee garuu immoo waan kana narratti gartee nama natti gartee ergitee nama na tumsiiftu jeetillee hin yaadne. Kanarraa immoo isinillee wanni gartee isin kana gooteef maaliif akkuma isinillee hin gartan qilleetu gartee miyyoo xiyyaan adda baasee jettee dubbataa jirti. Ana immoo miyyoo isiirraa gartee isin adda baasuus hin barbaanneenis gartee arraas boros addaan baase jee gartee haayyoo hin qabu qarooraa hin qabu maali. Garuu haati gartee ilmoo irraa gartee hangana gartee garaa jabaati jeetillee gartee abdii hin qabu maaliif garuu hoggasaniif aarte eega baate hoggaa aara kan baafattee ni deebiti jeetiin gamoo guyyaa meeqaa isuma gartee naafi naan tiyya wajjin jirra. Kanarraa ammoo warreen gartee haadha manaa gartee ilmoo biratti deebisii jettanillee inshaallah wallaahi ani garuu yoon gartee balleessillee batii tiyya fudhadhee naatu balleessin isin Oromootiyya yoon gartee an kan balleessu taate yoo isin haa deebituu miyyoo isii biratti maaliif anilleen kun akkuma isinillee gartan taniin gartee tiyyaaf dhahame tana tatiyyaa nuu dhiisiu wallaahi kun Oromootiyya gartanii gadi hin baanne kun asuma jira haleellee gartee amzeewdii na bira dhufee jechuudha bakka akkanatti kun rakkadhee sababa sanii na bira dhufee kun as na bira gartee oolee arraan tana na bira hawte haa galatuumu. Inni sunillee baay'ee hedduu nama gaariidha wallaahi garuu ilmi namaa tokko yoo ati gartee waan feete gootellee dhugaadha maaliif namni gartee hankuma gartee si jaalatu dhufeellee jechuudha inni sun nalaalee isa malee gartee namni hellee waan akkanaa si mudate jee namni ila hangaarraallee dhufee nalaale hin jiru kanarra alhamdulillaahi garuu dhawaa tana malee fayyaan qaba kanarraa manoo yoo diyalleen naganaaf qabdi alhamdulillah inshallah ana Oromooti yawanneen isin akka du'aa naaf gootan gartee isin gaafadhe akka isin gartee jechuudha yoo isin gartee garaa gartee hammeenyatti qachi deemtu taate hangama qiyyaan dhiifama godheefi hangama qiyyaan ammoo haa deebituu ilmoo ishee biratti yooniif immoo isa biratti hin deebi'u kan jettu taate dhuftee haa fudhattu biyyoon tun amuduree gartee ijoolleedha kanarraa isuma biraan tolti jechuudha. Kanarraa Oromootiyya garuu immoo namni gartee an akka qiyyatti namni arraan tana ana hangana rakkadhee namni dhufee gartee wallaahi inkillee maalirra jirtaa jeena gaafatan jiru rabbi alhamdulillahi inshaallah rabbiin gartee daa'ima kiyya kana wajjin rakkisini rakkoo tana keessaa rabbiin na haa baasuun isin Oromootiyya ammoo bakka jirtanii du'aa naaf godhaadhaan isin Oromootiyya waan isinitti dhaamadhu an kanuma kanarraa ammoo kan hin jiraadhu gartee waan biyya namaa tana keessatti yoo dalagatan malee ilmoo guddifatuun inni jabaata. Kanarraa ammoo gartuu arrabaa fi ilkeen oolmadhaani inshaallah isinilleen aargan hubattee ni deebitii yeetiin hawwii qaba. Kanarraa Oromootiyya egaa kun anilleen sababa gartee jechuudha isin manaa baateen isinilleen kun nama natti ergitee miila namnillee nadhee bakka halluutiitiin lafee kanaatti kun aara hin danda'u asii gabbee bishaanillee fudhatuu hin danda'u. Duraanillee hangan gaddeemee jechuudha bagaalaa dhaqee waa fidadhu kunoo eegaan dhaamee gabbeellee waa fudhatuu hin danda'u rabbii si haa fayyisuu jettanii akka du'aa naaf gootan abdii qaba. Kanarraa immoo wallaahi baay'ee takka garuu isinillee gartee gama qiyyaan maaliif isinillee rakkisee jira. Hasumaanoo gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota qiyyaa ani wanni gama keessan gartee naaf ta'e rakkoon tiyya rakkootee isinii dhiyeetiin isinitti dhufee kanarraa baabaa
Asumanuga malefi lugar Oromotiya ani gama kiyyan wanni gartee isiniti gartee dhaamatu dhufe kana fakkaata kanarraa ammoo isinillee gartee viidiyoo isin gartee kalee gartee gadiif irratti agartanii jirtanii kunoo jawaallee cufatteetti ol baatee waan feete dubbatu jirti waan isitti tole dubbatu jirti kanarraa ammoo anarra isii wajjin gabbahee waan isin jette laalee waan gartee hunda dubbatu narraa hin barbaachisu isin waan feete yoo ta'es dhalaadhaa dhalaan gartee hanguma gartee harmee gadi rarra'u qalbiin isiitis akkasuma takka wanti irra yaa'anii kanarraa isii wajjin gabbaheellee akka isin gartee waan feete gartee gabbaatee dubbatte sanitti an dubbatu narra arraan tana namni gartee an beeku har'a rakkoo qayyira garaan na qabbanaa jetteeti waan feete haasoo jettee jechuudha kanarraa garaan si qabbanaa'uun yoon du'e san na dhageessa eeganii fi gartee har'a garaa qabbaneessee jira jettee kun viidiyoo gadiitti hayyee garaan si qabbanaa'ime garaan si qabbanaa'aan garuu immoo yoon gartee jechuudha dhugaadha akka arteen baate yoon ilmoo tanarraa gartee sababa saniitiin miidhamee yoon du'es garuu immooti ilmootiyya isin gartee xiyyoomsite jechuudha hayyee as deebi'e gartee garaan si qabbanaa'ee ati garuu immoo waa hedduudhaafin anilleen dhiisee jechuudha harkaanillee jechuudha dhugaadha namni jaartii numa ibraanaa kanarraa immoo eega qaalee kiyya diddee haalatti baatu taate an akka feetellee yoo taate yoo isin waan feetettees yoo kan deebitu taate ilmoo si biratti haa deebitu yoo kan gartee hin deebi'u an bakkumaan gartee irraa deeme ilmoo mutiyyaan barbaadee irratti taates haa gartee ilmoo nin kannaaf jechuudha kanarraa ammoo isin garaa yoo qabbaneessee jettee har'a waan feete gabbaatee anarra waan hin jiru hin qabu jechuudha kana hunda asumaanuu gaa Oromootiyya maaliif farda gartee abbaan tireen darbate ambitii gartee ija beeksiti akkuma jaansanii kanarraa ammoo isin garuu akka isiitiin har'aan tana garuu ija na beeksite yookaan isin gartee na ajjeesuuf kaatee jechuudha kana hunda isaan na godhe yaada jiruun biyyoota yarra addaan na baase yaada jiruun gartee kana hunda narratti raawwattee jechuudha an kanarraa ammoo har'as borus ilmooti yarratti nin du'a ilmooti yarratti jechuudha wallaahi gartee yoo isii waan feetettis biyyooti inuma hin qabnu jechuudha maaliif waan gartee anaatu dhalee waan gartee ilmooti jetaateef hin qabnu garuu immoo kaisaafu maaliif dhiirti tokko tokko yoonii fi gartee ati manaa jechuudha isa hin fedhu kan jettu taates ilmoo fi dhiiftee gartee biraa deemuu osoo hin ta'in anarra gartee kana isin nagootee jechuudhaaf ilmoo gartee iji kannee jalaafu an ilmooti jettuun akkana duraa miidhamtu barbaadu akka isin gartee na dura namni mataa keessa gadha'u isin barbaadu jechuudha maaliif namni na dura mataa keessa gadha'urra akkuma gartee jechuudha isin yoo ittiin kakottu taates akka fedhateetiin hin guddifadha maaliif kana hunda isin jechuudha yoo har'a gabbaates isinis kafeetee gartee heerumte jechuudha an ammoo har'a yoon gabbees taniin fedheen fuudhaa jechuudha maaliif kana hunda kana dubbise Oromooti yoo dhugaa walitti himnu taate ani har'a akka isin gartee nama biraa heerumte akka ilmooti jetana namni na duraa gadha'u hin barbaadu irrumattiin du'aa irrumattiin gartee jechaa jechuudha hangama qayyaan an dhaamsinan isinitti raammadhu kana Oromooti yaa maaliif ilmoo tantee eega gartee namni tokko bultii yaaree ilmoo dhalee booda ilmoo waan gartee ilmoon tun ilmootiyya ilmoo nama hin taane anoo gaa Oromootiyya unoo akka feete taatus ilmootiyya namaan guddifadhaan jedhan hin gama qayyaani baba naara kanarraa ammoo isinilleen dhugaadha kunoo akkuma isinilleen gartee waan feete jettee waan feete gartee haasoytus isi wajjin waan takka hin dubbadhu akka isin gabbaatee waan feete amma duras jettee arras gabbaatee jettee an namni gartee qaalee kiyya arra godhuu didee gabbee waan fedhe jee an isin taate yoo qaani gartee waan an isiif gartee kan jau isiif kan ta'u taate waan an jau hunda hayyee waan ateettu gartee jechuudha naaf ta'a kan jettu taate haala osaalam gartee isin ni deemti mitiyyoo isii biratti asumaanuu gaa Oromootiyya an gartee dhugaadha arraan tana wallaahi miidhame jechuudha wanneen kana hunda miidhameef kan gartee ilmooti yaachan gartee kan hunda miidhame kan hunda jechuudha kana akkanatti doorrifame kanarraa ammoo baba tabaddu kanarraa isinillee gartee bakka jirtanii du'aa naaf godhaadha garuu angooyyaa wallaahi miila kanaatu eega gaa gartee dhaame boodana dhukkuba inshallah rabbiin gartee
gaafa yesu du'a ina quraan isin joro motiya ana ra hono enan tiyen ega ati bradin te hono arra tabachu siti ara na tabatu jetti baba baba tiya baba 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 ye takanatin isin jaa warra inshallah garu amzeew dilleen gartee khalee nabira dhufee nabira hotee inshallah inillee nabira jiru ni hotee gala hotee inshallah yoo gartee handeebee gartee isuman gartee jechuudha namni nan gartee abdadee hono arra gartee rakkoo tana keessatti keessaafu rakkoon keessee tana keessatti amzeew dhufee nalaalee amzeew baay'ee takka galatoomu nama gartee galata guddaa qabu anarraa immoo isa gartee akkam taatus wallaa isa bakkaan kan hin qabu nama tokko gaafa ati rakkatte namni dhufee gartee jiraala jechuun nama gartee kabajaa nama gartee maalummaa nama gaafuma san bartaatu kanarraa immoo wanni nan gartee jechuudha naaf immoo inaan irratti wallamne sababa sanii isii manaa baase wanni nan isin jee isiif ta'uu dide kan hunda isiin ammoo waa namni godhe waa gartee kan hunda ifiin gartee kan isii baase isumaatu beeka gaata gabbaatee irraan tana hono waan feete jette dhugaadha waan feete jettus wama sitti dhagaame jechuudha wama sitti tole ta'uuf arran tana gabbaatee waan feete jechuudhaaf mirga qabdi numaa isiin arrammoo silaa arra isiin na bira hidhaatte kana hunda jechuudha hin dubbattu waa takka gartee kana hunda hin dubbattu jechuudha maaliif kana hin dubbanne ani akka nama tokkotti kabajaaniin gartee ishii tana fuudhee maatii jechuudha namaa kana nama arrabsoo osoo hin ta'in maatii namaa tokko osoo hin ta'in ishiin ammoo waan feete jette haa jettu kanaafu awwanneen isinitti raammadhu oromootii gartee rabbiin isaa fayyisuu du'aa inaaf godhaadha inshallah hanga gartee isiillee yoo gartee kan deebitu taate bakka isiin jirtu barbaadee ittiin jira yoo kan gartee miyyootii nam fudhadhaa kan jettu taate yoo miyyootii biratti niin gala kan jettu taates haa galtu andaamsa fayya kana inshallah oromootii hanga gartee walitti deebinutti nagaan naaf turaan isin jaa warreen gartee oromoo taatanii amantaa adda addaa qabdanillee nageenya kiyya hawaanni irraa burqeessin biraa ga'uun isin jaa maaliif akka gartee akkuma keessa jirutti rakkoo keessa jiraadhus balloo keessa jiraadhus oromootiyya rakkoo fi balloo tiyya na wajjin qooddattan jeetiin abdii qaba kanarra ammoo arra rakkadullee garuu ani xiqqishoo gartee fayyaa gartee fayyaa qabaattus gartee rakkoo keessa jiraattus gartee si dhukkubus kana keessatti alhamdulillah jettee rabbii kan kee galata galfachuun wooma jiraati. maaliif wanni dhufe hundi gartee yoonii fi gartee akka fedhee gartee rakkaddes gammadees san hundaa'u oromootii hangama kiyyaan yoonii fi gartee jechuudha kana keessaa rabbi na baase gama keessan dhufu waa hindiisu inshallah andaamsi kiyyaa kana fakkaataan isin jaa oromootii asmaanu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaan naaf tura